jaanjaa taasaan. Abbaa faatichaadha si ol gaafsan anaaf gaaddisatti bilbilanii reeffi argame jedhanii kaan immoo okkaamamtee jirti jedhanii jechaadha. Wanta hin taane hin jechaadha. Nu burjaajessaa jiru nu bochisaa jiru jechaadha. Ani du'a micoo biti kan na bochisu anan. Du'a abbaa isheetiif haati ishee jiraatti du'aniidha. Maal yoo ta'an mucaan isaanii jechaadha. Waggaa 10 guutuu wajjin rakkachaa jiru mucaan isaanii dhukkubsataadha. Tokko immoo gaggabduudhaan qabamee ciisaa jira. Isa kanayyuu isaan hin dandeenye, isa kanayyuu isaan hin dandeenye, isa kanayyuu isaan hin dandeenye, isa kana wajjin nu guggubachaa jiru jechaadha. Madaa irratti immoo madaan dhufee dabalan. Hangafa qaban micoon kun micoo hangafaati hangafa qaban. Alatti argataniitu har'a galti, boru galti. Ofiidha ishee jijjiiramtee nuunis nu jijjiirti jedhaniitu gisee karaa eeganii hafan. Har'a galti laata, boru galti laata jedhanii jechaadha. Ciniinsuun dhalanne kun namni ji'a 9 garaatti baatee ji'a 9 torbii 2 garaatti baatee ciniinsifateetu daa. Garuu kun ciniinsuu amma gaafa duunutti nu keessaan baanedha dhugaan micoo kanaa dhokannaan. Uummanni Oromoo jechaadha. Biyyinni keessaa dhabame hin jiru. Mubaarak bichaa maaliif ta'e? Ganni bichaa maaliif ta'e? Isaan bichaadha uummanni keenya uummataaf kan mirmatan. Namni biraarree nuuf hin mirmatu maaliif nutti ilaala? Nuti Oromoodha. Nuti Oromoodha. Oromoo keessatti tuulama nuti. Qomoo yoo ta'e jechaadha. Oromummaa keenya qorachuu barbaadna nuti warra maqaa qabu biti nuti. Nafxanyaa biti nuti. Uummanni Oromoo maaliif nuuf hin tiniin jenne nuuf hin mirmanne maaliif namni 2 namni 3 bichaadha asitti bahee dubbata. Nama Mubaarak hordofu bichaadha nama 2 nama 3 irra hin jiru namni micoo kana dubbachaa jiru. Kanarraan kan darrafe warri Kaazim jedhaniitu mana banatanii fooloorsi ittiin barbaaduudhaaf. Zim jedhanii jechaadha mana banatanii harka tokkoon hojjechaa afaan inni naasaa dibbirtii bahaa jiru warri kaan jechaadha. Dibbirtii bahaa jiru waa'ee faatoraatiniin. Inni kaan sa'a 7 sa'aatii 6 amma udduun dhukkubutti jechaadha as keessa taa'etu jechaadha. Wanta tokkittii seeraa ittiin arganne jechaadha intineedha. Waan bariirra ta'e jechaadha amma udduun dabkutti amma udduun bilchaatutti. Mubaarak maalummaa keenya hin beeku. Oromummaa tasirreessa teessise. Artistii kana Oromummaa tasirreessa teessise. Maskii Oromummaa tasirreessa maannu ganni Oromummaa asirra ishii teessise. Nun beekan hin jarri kun. Nu beekaniiti biti. Hiddi bakka cittee dhiiddeedha Oromoon gaafa mammaaku. Hiddi bakka cittee dhiiddeedha. Kan dhugaa micoo keenyaa kanaa dhokse immoo micoo ollaa keenyaa micoo wajjin baran micoo wajjin guddanneedha. Nama kutaa 4 wajjin baradheera warqituu kana jechaadha. Finfinnee keessatti micoo kana wajjin mana tokko hojjetan kan biyyaayyuu baase Finfinnee iyyuu kan galche warqituudha jechaadha. Fidee Finfinnee keessatti kan qaxarsiise ishiidha micoo kana. Kanarrallee dhiiga micoo keenyaa irra taa'e kanarra qoomcee nafxanyaa jala galee jechaadha dhiiga micoo keenyaa dhokse ishiidha. Boorus dhiigni baay'iseedhaaf biti maan nuti dubbachaa jiru nuti. Baay'iseedhaaf yoo hin taane ijoollee Suudaan Arabiyaa keessa jiran bittinanii jechaadha abbaa faadharraa adda baanii qotiyoo gurgursiisanii sa'a gurgursiisanii ijoollee achi keessa jiruuf dubbanna malee ishiin duuteetti. Ishiin kun garuu jechaadha dhugaan micoo kanaa baananii kanaan boodatti dhugaan jiru hin jallatu. Dhugaan jiru hin jallatu. Nuti isa kanarree Mubaarak akka nu beeksisu dhimma birrii bite abbaa faati jiru. Abbaa faati jiru wanta ta'eef hin barbaachisa taanaan gadi ba'anii dubbatanii isaan akkaawuntii mataa isaaniitiin banameetu dhugaan jiru hin ta'edha malee yeroo abbaa faati jiranii maaliif maqaa keenyan akkaawuntiin banamu? Obboleessa maaliif banamu? Rakkoo akkaawuntii biti amma dhiigni micoo kanaayyuu bakki jiru hin beekamu. Dhiigni micoo kanaayyuu hin haramne. Boorus akkanumatti dhiigna nuti. Micoo kana bichaa biti jechaadha. Boorus akkanumatti jechaadha. Akkanumatti maatiin keenya boorus maatiin biraas akkanumatti bu'aa jira jechaadha. Amma yoomitti boonya immoo ishee amma yoomitti jechaadha. Ijoollee keenya waggaa 18tti ijoollee keenya waggaa 19tti dhalanii dhala isaanii ilaallu. Amma yoomitti dhala keenya dhabna nuti. Amma yoomitti obboleeyyan keenya dhabna nuti. Ishii bichaa biti. Kan cabee dhokatee dhiigni dhangala'ee jecha har'a galtii laata boru galtii laata jedhanii kan waggoota lakkaan Oromiyaa keessaa Jimma keessaa iddoo garaagaraa keessaa jechaadha Oromoon cabeetu jechaadha godaannisa baatee jira jechaadha. Godaannisi kun amma yoomitti godaannisifama? Amma yoomitti jechaadha. Isa kana irratti hin dubbannu taanan har'uma asirraa wanyee galla taanan jechaadha. Dhugaan micoo kanaa bahee mul'atu taanan ni dhibiinuma keenya asirraa wanya nuti hammuma waan ta'e nutti galu. Hammuma waan ta'e nutti galu. Nu iyyaa nu dabarsaa. Iyyaa nu dabarsaa hin taa'inaati. Nullaalinaati iyyaa nu dabarsaa Mubaarak. Waaqaaf lafa wajjin isinitti kennine irra dhugaa micoo keenya. Wanta dandeessan nu godha arsistoonni warra as keessa jirtan warri maqaa keessan hin beekne.
iyya nu dabarsaa amma dandeessan kaleessas miinaa sin hojjechaa turtan argaa turre nuti sin hordofaa turre nuti dhugaa bade jechaadha dhugaa Itoophiyaa keessaa bade dafqa nama baay'ee akka deebisiisaa turtan nama baay'ee akka eegsisiisaa turtan dhugaa jallafe akka baasaa turtan isa kana argaa turre har'as dhugaa kana baasuu dandeessu waan ta'eef tattaafadhaa waaqaaf lafa wajjin isinitti kennineerra dhiiga micoo keenyaa nuti. Galatoom ulfaadhu obboleessa keenya amma maali beektaa? Ani diraamaa tokko wayitu naan taane artistii tufaa dhiifama naa godhi malee diraamaa wayii naan taane diraamaa Oromoo keessa deemaa jira. Nuti Oromoon tokko nuti Oromoon ilmaan abbaa tokkooti nuti Oromoon akkasii afaan qofa ta'e hafe. Naftanyaan neen gaddaa mucaan jaraa mucaa keenya waraanuu mirkaneeffattan moo mirkaneeffanne? Awwaan sobaattiin iyyuan waan sobaatti isin galuan sobaa wajjin hin qabdanu sobee lafa ka'e kanan jedhuan naftanyaan naftanyuma kaleessa mucaa keenya waraanee achitti dhaqee kan gaafadhe maa inni obboleesso dhuguma waraante jedhe har'as gaafa achii ba'u eeyyee waraaneera jedhe argitanii ani sobne la ajandaa sobaatii wajjin hin deemuwan ajandaa sobaatiin as jala sin hin kaawwan dhageessanii amma solan sinin jedhu maali jarri humna qabu du'anii nu caalu kana amanuu dadhabdan lama an harka kennee biraa galeera isintu kennuu didam jarri humna qabu fudhaa ni fudhattaa fudhu giddii kee fudhattaa jarri tokkummaa qabu jarri humna qabu otoo kan jaraa ta'e haddaa nama 20 qaalittiin sun walitti qabattee teessi maqaa namaa waamu nama 20 لمون يسوي ترى بيعجب أزدولون أتدولون أكمل ما ينافسها أنت كم رجوا ينافين بيقول لكي نذر الله ربي والله كان بيسيتي معنا من تيجودي وتخن جراتي كان كم مبي كان أركاو المور موجرو نورانه إن الجيم نجولن أجيبتن دربيني نما لبونجرو ورانه رجل achitis achi bees ijoolleen keenya agalatomtu kan hin ajjeesin qabaniiti Oromoon gara jabeessaa miti kakkabalanii ija hiitessanii kennan sinii galee garuu akkamitti ijaniif mucaa sana keenya mondu'e Oromoo keenya monduute sanuu ijoollee Oromoo meeqatti taphataa jiran namichi naftanyaan kun ijoollee warri Saudi Arabiyaa meerree eessa jiru warri qaamaa qaban aboo rabbiin iqaamaa keessan sanaa hojii dhabama ishina godhu aamin jedha iqaamaan keessanii ijoolleen Oromoo Saudi Arabiyaa